Har'a kan waliin ilaallu waa'ee sanduuqa kakuu Waaqayyoo kan Museedhaan kenname jaarraa 13ffaa dhaloota Kiristoosiin dura jechuudha. Har'a eessa jira kan jedhu kan ilaallu ta'a jechuudha. Innis immoo barbaachisummaan isaa maaliifi akkasuma yaada rimee bakka argamsa sanduuqa kakuu kana eessa akka ta'ee fi yaadota akka addunyaatti kaa'aman keessaatii tokko ilaalla. Waa'een sanduuqa kakuu kan jalqabu yeroo Israa'eloonni 430 booda booji'amanii gara biyya Waaqayyo isaan abdachiise biyya Kana'aan ishee har'a Israa'el jedhamtu yerootti deebi'aa jiranittidha. Waaqayyo karaa Museedhaan sanduuqa kakuu kana Waaqayyo kenne jechuudha. Innis seera ba'uu boqonnaa 25 lakkoofsa 8 irraati. Ani isin gidduu akkam jiraadhuuf isaan godoo qulqullaa anaafaa ijaaranii jedhee Museedhaan Waaqayyo isaan gidduu akka buufatuudhaaf innis immoo argamsi Waaqayyo kan isaan ittiin beekan karaa taabota kanaatiin Waaqayyo kan inni Israa'elootatti dubbachaa ture jechuudha. Kan immoo yeroo jalqabaaf kan kenne seera boqonnaa 25 lakkoofsa 8 ishee amma jirtu kana kan dubbatame jechuudha. Yeroo jalqabaatiif Israa'el keessatti manni qulqullummaan kan ijaarame isa iddoo qulqullaa godoo kana yookiin immoo dukkaana jedhamu kanaati. Yeroo sanatti Waaqayyo wanta inni kaa'e keessaati akkamitti akka taabonni kun yookiin afaan Gi'iziitiin taabota kan jedhamu sanduuqa kakuu jechuudha afaan Oromootiin. Sun akkamittiin akka ijaaramu Waaqayyo pirinsipilii isaaniif kenne karaa Museedhaan jechuudha. Irraaf jallisaa akkasumallee keessisaa meetira meeqa saantimeetira meeqa akka ta'u Waaqayyo kennee fi gubbaa isaa irratti immoo bifa warqiidhaan kan inni keessaaf duubni isaa kan inni kennamee jiru jechuudha. Isa har'a waldaan Ortodoksii Tawaahidoo kan isheen nama tokkoon baachisu otoo hin taane nama 4tu baata kan. Humni isaa baay'ee guddaa ta'uudhaan yoo nam tokko itti bu'e du'eetu kan inni bakka godoo qulqullaa sana keessaatii kan ba'u. Sanas immoo kan baachuu danda'u ijoollee Israa'el 12 keessaatii warra Leewwii qofaadha. Kanaaf sanduuqa kakuu kanaatiin gaggeeffamuudhaan Israa'eloonni bakka Ijiptii yookiin immoo Misir isa duratti jedhamtu irraa kaasanii hanga Kana'aan ga'anitti Waaqayyo karaa taabota kanaa isaan gaggeessaa ture jechuudha. Presence of God yookiin argamsi Waaqayyo yeroo ta'utti Waaqayyo karaa sanaatiin saba Israa'elitti ergaa dubbataa ture. Gaaffii kan ta'uu qabu sanduuqni kakuu kuni amma eessa kan jiruu fi maaliif immoo barbaachisummaan isaa waa'ee bara dhumaa wajjin wal qabatee maaliif akka inni barbaachisu kiristaanotaaf garuu waa'een sanduuqa kakuu wajjin wal qabatee seerri inni duraa akka darbee fi Kiristoos immoo fiixaan akka baase sanduuqni kakuu kuni aarsaan qalmaaf ta'u isa keessatti waan ta'uudhaaf amma aarsaan qalmaaf kan ta'u waan hin jiraanneef Kiristoos ofii isaa aarsaa al takkaaf dhiyeessee waan xumureef amma ittiin barbaachisu garuu waa'ee bara dhumaa wajjin wal qabatee garuu sanduuqni kakuu kuni maaliif ka'a? Sababni inni guddaan waa'ee ijaarsa mana qulqullummaa isa sadaffaa kan Yihuudoonni qophiitti jiranidha. Innis maalinni Yesuus Kiristoos otoo inni fiin dura manni qulqullummaa inni Salamoo inni tokkoffaa fi inni lammaffaa haa barbaadaani malee inni sadaffaan ijaaramuu waan qabudha. 948 Israa'el deebitee gaafa isheen hundooftu mana qulqullummaa sadaffaa ijaaruudhaaf qophiitti kan isaan hin jiran. Kanaaf inni guddaan kan ta'e immoo taabonni sanduuqa kakuu kanaa jiraachuu qaba. Maaliif manni qulqullummaan ijaaramee qofayyuu gahaa waan hin taaneef meeshaaleen garaagaraa haa argaman iyyuu malee manni qofaasaa gahaa miti waan ta'eef ammatti aarsaa ta'uudhaaf garuu taabonni yookiin sanduuqni kakuu kuni barbaachisaa ta'ee argameera. Kanaaf gaaffii guddaa kan ta'u amma eessa jira kan jedhu. Akka addunyaatti gaaffiileen garaagaraa kan ka'an ni jiru. Gaaffii isaan keessaatii tokko tokkoon haa ilaallu. Yeroo Israa'el Baabiloonitiin gaafa isheen booji'amtu waggaa 70f Naabuukadnezar meeshaalee Israa'el hundumaa balleessee waan tureef mana qulqullummaa wajjin wal qabatee akkasumallee sanduuqa kakuu wajjinis wal qabatu hundumaa balleessee waan tureef kanaaf ilaalchi tokkoffaan yeroo sana badee kan jedhudha. Ilaalchi lammaffaa immoo Waaqayyo karaa raajotaatiin kan inni awwaalchi yookiin immoo bakka dhoksaa ta'e kaa'eera jedhanii warreen amananidha. Innis raajii Ermiyaasiitiin kan awwaalame yeroo ta'u akka isaan jedhanitti tulluu Neeboo keessatti kan inni awwaalamee jira jedhanii kan isaan amanan jechuudha. Ragaa kan isaan godhatanis kanunaa macaafa hin guunne keessaati. Lammaffaa maqaa ba'anii fayyadamuudhaanii taabonni kun bakka sana jira jedhanii amanu.
Ilaalchi inni sadaffaan Itoophiyaa keessa jira jedhanii warra yaadanidha. Mucaan Salamoon inni Itoophiyaa jiru Minilik tokkoffaan mootittii Queen Sheba Baaraatii dhalate gara Itoophiyaa fideera jedhanii warran amanan. Taabonni kun akka jedhanitti Itoophiyaa keessaa Aksuum Tsiyoon Maariyaam akka jiru ifa kaa'u. Sababa isaan guddaa isaan kaatallee mootummaan Ameerikaa CIA'n kan ifa godhees Itoophiyaa keessa akka jiruu fi bakka isaamma Tsiyoon Maariyaam akka jiru lafa kaa'ee jira jechuudha. Garuu wanti beekamuu qabu amma yoonaatti wanti ifa ta'ee akka addunyaatti beekamtii argate tokkollee hin jiru. Ilaalchi arfaffaan Yerusaalem keessa akka jiru warreen yaada kennanidha. Isaanis bakka amma itti argama mana qulqullummaa Salamoon isa ta'e iddoo Rock of Dome kan bakka musliimonni irratti ijaaratanii jiran Masjid Alaaskaa achi keessatti oksanii akka isaan jiran shakkii irraa qaban jechuudha. Kanaaf masjida sana jala argamuu akka danda'u shakkii guddaa qabu jechuudha. Kanaaf waa'ee bara dhumaa wajjin wal qabatee taabonni yookiin immoo sanduuqni kakuu kun walitti dhufeenya guddaa qabaachuu haadhiisuyyuu malee manni qulqullummaa inni sadaffaa kan isaan Yerusaalemitti ijaarsuuf jedhan ragaa quubsaadhaan ijaaramuudhaaf qarqara akka ga'e kan agarsiisudha. Maaliif meeshaaleen garaagaraa hundumtuu argamee sanduuqni kakuu kun argamuunsaa dirqama waan ta'eef. Kanaaf akka kiristaanaatti taabonni keenya Kiristoosidha. Inni argama waaqayyoo isaa bifa hin argamneeti. Kanaafiyyuu parseensii waaqayyoo kan nuti agarru yookiin immoo argamsi waaqayyoo kan nuti agarru Kiristoos keessatti waan ta'eef. Inni immoo waggaa 2000 dura dhufee namatti bifa foon uffatee argameera. Sanduuqni kakuu kun yoo argamees wanti nuti beekuu qabnu akka kiristaanaatti aarsaa isa waggaa 2000 durallee ta'aa turetu akka haaraatti ta'atu hin taane macaafa qulqulluu keessatti waa'een bara dhumaa ilaalchisee inni jibbisiisaan sun bakka aarsaa qabatee yeroo agartanii dhumni akka dhiyaatee baraa kan jedhe Maatewos 24 irratti gooftaa Yesuus Kiristoos dubbate aarsaan sun yeroo inni ta'u jechuudha. Kanaaf aarsaan kun akka dhiyaatu kan ta'u immoo meeshaaleen garaagaraa kun taasifamanii Israa'el keessatti manni qulqullummaa inni sadaffaa ijaaramee sanaa booda inni jibbisiisaan sun inni gooftaa Yesuus Kiristoos dubbate akkasumas raajii Daani'el boqonnaa 9:27 irratti inni barreeffame sunis akka raawwatamuuf ta'a jechuudha. Meeshaaleen garaagaraa walitti qabamanii akkasumallee manni qulqullummaa sun ijaaramee sanduuqni kunis gaafa raawwatamu masiihni sobaa suni gaafa mul'atu aarsaan inni gooftaa Yesuus Kiristoos dubbate suni raawwachuu eegala jechuudha. Kun akka raawwatamuuf ta'a malee bifa addaatiin meeshaan kun argamee itti waaqeffama yookiin immoo aarsaan itti yaata jechuu miti.